Raadiyoo Simbirtuu. Onkoloolessa 22 bara 2015 guyyaansaa Kamisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii raadiyoo Simbirtuuti kan karaa marsariitii simbirtuu.com kan isinii dhiyaatu. Torbeetti guyyaa har'aa kana kan dhiyaatu qophiin Simbirtuu har'aa waanta qabu isinitti hima. Dursa oduutu dhiyaata. Oduu booda sirba tokkotti aansinee itti fufee kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophiin imalaa keenyarraa haala yeroo tokko irratti xiyyeeffata. Innis Itoophiyaa keessatti wixata darbee guyyaan alaabaa waggaa 8ffaaf kabajamee ture. Bakkoota adda addaattis ammas kabajamuun kun hin dhaabbanne. Qondaalonni mootummaa gurguddoo fi kan naannoo jiraattonni magaalaaf baadiyyaa gadi bahanii wayita waa'ee alaabaa kanaaf haarsanii dubbatan dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarratti wanta xiyyeeffanneerruu qabna. Dhimma kana hayyuu nuutu intaluu tokko keessummaa keenya jechuudha qophii imalaa keessatti. Har'a qophii simboo waan hin qabaanneef dhiifama sin gaafanne hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Leenjii guddaa tokko qondaalota Itoophiyaaf dhiyeenya kana Finfinnee keessatti kenname irratti dubbiin kaartaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif bahe mata duree falmii guddaa turuun dhagahame. Ministeerota qondaalota Federeeshinii, qondaalota naannolee 9 fi bulchitoota magaalota addaa Finfinnee fi kan Dirree Dawaatiif leenjiin dhiyeenya kana Finfinnee keessatti kan kenname namoota biyyoota alaa fi qondaalota biyyattiitiin ture. Kaayyoon leenjii sanaas haala sirna federaalaa barsiisuu kan jedhu ture. Leenjii kanarratti guyyaa fi yeroo dheeraa kan fixe garuu falmii kaartaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif bahe irrattidha. Qondaalonni mootummaa federaalaa leenjii sanarratti kan hirmaatan akka himanitti Addawaawwiin akkuma aangoo qabatee Finfinnee galeen lafa naannoo Finfinnee jiru Finfinnee jala galchuudhaaf kan jedhu yaadasaa kaasee itti deemaa turuu himan. Addawaawwiin yeroo maraa yaadasaa kana galmaan geessuudhaaf karaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi bulchiinsa Finfinnee dhiibbaa gochuu turuu himani qondaalonni mootummaa achirratti argaman sun. Ragaan leenjii sanarraatii bahee nu qaqqabe akka jedhutti yaada lafa naannoo Finfinnee jiru kana fudhachuu ka jedhu pirezidantii Oromiyaa akka turan mootummaa harkatti didani. Garuu bulchiinsi Finfinnee qofaasaa wanta sana fiixa baasuudhaaf bara 2002 kaasee hanga ammaatti dhiibbaa guddaa gochaa turuusaa odeeffanni baheen kun saaxileera. Marii akkaataa pilaaniin Finfinnee hojiirra ooluu danda'u sana kan hoogganan nama Dr. Asaffaa Fisaa kan jedhaman ture. Leenjii sanarratti pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif bahe sana hojiirra oolchuudhaaf wayita yaalamu akka kanaan dura balaan namarraaf qabeenyarra akka hin geenye hambisuu fi qaamni pilaanii sana baasuu fi inni hojiirra oolchu adda bahanii beekamuu fi irra hamma gubbaatti waltumsuu fi deeggarsa kennuun barbaachisaa akka ta'edha kan himame leenjii sanarratti. Marii sanarratti falmii guddaan akka godhamaa ture addeessa odeeffannoon keenya. Tokkoffaa pilaaniin sun yeroo baafame heera federaalaa beekuu fi kabajuu dhiisuun ture. Lammaffaa qaamni karoora baase sun dogongora uumeera. Karoorri sun hojiirra oolchuudhaaf manni maree qaamota sadanii jechuun kan Finfinnee, kan Oromiyaa fi kan federaalaa irratti maratee murteessuu akka qabu. Dubbiin pilaanii sanaa dimokiraatawaa miti. Rakkoon iftoominaa fi itti gaafatamummaatu jira. Karoorri sun yeroo bahees ta'ee waggaa hojiirra ooluudhaaf jedhamu kanatti tuffii fi maalna dhibdeetu mul'ata. Dantaa Oromoon Finfinnee irraa qabuu fi miidhaawwan jiraattota naannoo Finfinnee jiran irra kan gahaa jiru beekuu dhibuutu mul'ata. Torbaffaa hanqina gaggeessitootaa fi fedhii namoota dhuunfaa kan jedhu ka'ee falmii guddaatu irratti godhamaa tureera. Dhuma leenjii fi marii sanaa irratti kan hubatame waan sadii ture. Tokkoffaa mootummaan federaalaa ammas suutaan hojiirra oolchuudhaaf akka deemu. Lammaffaa qondaalota Oromiyaa keessa dhimma kanarratti waliigalteen hangam akka hin jirre. Sadaffaa bulchiinsi Finfinnee garuu hojiirra oolchuudhaaf kutatee itti deemaa jiraachuusaa agarsiisaa jira odeeffannoon keessaa lo'ee bahe. Dhumarratti mormitoonni mootummaa Itoophiyaa 5 nagaa fi tasgabbiin gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaa keessatti fiduudhaaf gamtaa uummatanii. Adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa, sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa fi sochii bilisummaa uummattoota Gaambeellaa mootummaa Itoophiyaa irratti gamtaadhaan qabsaa'uudhaaf kan walii galan sanbata dhufu onkoloolessa 24 bara 2015 labsachuudhaaf jiru Osloo keessatti.
Koree qindeessituun ibsa baaseen akka beeksisetti mormitoonni shanan kunneen biyya keessaa fi alatti qabsoo qoba qobaatti gaggeessaa jiru. Amma bifa qindaawaa ta'eetiin gamtaan qabsaawanii galiin bilisummaa uummata cunqurfamoo biyyatti galma geessisuudhaaf walii galan. Wayita akkas ta'e qofaadha sirni garboonfataa uummattootaa fi saboota aangoorra jiru kufee biyyattii keessattis ta'e gaafa Afrikaatti nagaa waaraa kan dhufu. Kanaaf sirna labsii gamtaa kanarratti akka nuuf argamtan jechuudhaan koreen qindeessituun waamicha taasiseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa qabna. Mata dureen irratti keessummaa keenya affeerre guyyaa alaabaa waggaa 8ffaatiif barana wixata darbee kan akka biyyoolessaatti kabajame irrattidha. Alaabaan kun bara Minilik irraa kaasee hanga ammaatti bifaa fi bocaa fi faajjii tokko qabaataa turan immoo hin qabaanne. Mootummaan amma jiru kun maaliif waggaa 17 booda alaabaa kana kabajuu yookaan immoo leellisuu jalqabe? Alaabaa kana uummanni biyyattii hunduma dhuguma keessatti uf arganiiru lafeen itti caccabee dhiigni itti dhangala'eera alaabaa kana tiksuudhaaf jedhama. Alaabaa kana irratti otoo qabsaa'aniis akkasuma dhiignis itti dhangala'ee lafeen itti caccabeerallee. Dhimmoota kanaaf kan biroo irratti akka xiinxalanuuf godhuuf keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya kun dargaggoodha. Dargaggoo Moonenuus Hundarraa. Moonenuus guddaa galatoomi Finfinnee irraati. Isin moo sii jedhu laata? Siinaan jedhe dargaggeessadha waan ta'eef ati naan jedhe. Tole Moonenuus Hundarraa kan maal hojjetaa jira? Amma dhaabbata Forum Federations jedhamu keessatti liaison officerii yookaan immoo akka qo'ataatti gargaaraa qo'ataa ta'e hojjechaa jira. Yuunivarsiitii keessattis Center for Federal Studies Departmentii jedhamu keessattis achis akka istaafitti hojjechaa jira. Bakka itti hojjettu sun kan eenyuti? Kan mootummaa moo kan biyya alaati? Yuunivarsiitiin sun immoo kamidha? Dhaabbanni inni keessa hojjetu miti mootummaadha. Yuunivarsiitiin inni keessa jiru garuu Finfinnee Addis Ababa Yuunivarsiitiidha. Kollaaboreeshinii qabu Addis Ababa Yuunivarsiitii wajjiniin keessumaa muummee barnoota federaalizimii kan karaa hundumaa jajjabeessu dhaabbata Forum Federations jedhamu kanadha. Biyya alaadha. Head office isaa Kanaadaadha. Garuu dhaabbata biyyoota sirna federaalizimii hojjetantu walitti dhufee dhaabbata kana dhaabeera. Maal hojjeta kaayyoon isaa maal inni jaarmiyaan suni? Jaarmiyaan kun biyyoota sirna federaalizimii hordofanii fi hordofuudhaaf fedha qaban yookaan immoo biyyoota keessatti daayivarsiitiin baay'inaan jiru fakkeenyaaf jira miti amma biyyoota keessatti sabaaf sablammoonni hedduun lafa jiranitti lafatti lollifaa jiru lafatti waldhabiinsi garaagaraa jiru sirna federaalizimii kan akka furmaataatti fudhateetu isa sana jajjabeessaa jechuudha. Konsaltaansii kennaa poolisii ishuu kennaa konstituushinaal ishuu wajjin wal qabatees yeroo baay'ee gorsa kennaa. Dhimma Saawus Sudaan fa'aa kana dhimma Keeniyaa fa'aa kana yeroo baay'ee akka Afrikaattis haa ta'u akka addunyaatti biyyoota hedduudhaaf deeggarsa beekumsaa kenna jechuudha. Namoota Afrikaa fi biyyoota biraadhaa dhufan faana waliin hojjettu jechuudha? Namoota garaa garaa wajjin keessumaa warra federaalizimii irratti beektota beekamoo ta'an jiru miti Roonaald Waat fa'aa wajjin hojjennaa jiru miti namoonni akka addunyaatti karaa poolitikaal saayinsiitiis haa ta'u karaa sirna federaalizimii namoonni ciccimoo ta'an jiru. Ulaagaaleen inni waajjira itti banatu kun maalidha? Jaarmiyaan suni akkuma amma tuttuquuf yaalte irratti lollifaa mootummaa faana bakkoota jiru yookaan immoo sabaaf sablammoonni aadaaf afaaniif seenaa adda addaa qaban garuu immoo mootummaa tokko jalatti qabamanii warri jiranidha. Ulaagaaleen isaa immoo maalidhaafidha kan Itoophiyaan filatamte waajjirri sun Finfinnee ta'uuf tokko? Akka Afrikaatti waajjirri kan inni jiru Itoophiyaa keessattidha. Akka ardii biyyi keessatti sabaaf sablammoonni baay'een jiran irratti konfliktiin bal'inaan jiru waan ta'eef keessumaa immoo Itoophiyaan miseensa dhaaba kanaa kan isheen taate bara 2006dha. Akka lakkoofsa Oromootti yookaan akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha. Dhaabbatas haa ta'u biyyas haa ta'u lafa lolli jirutti deemee furmaata kennuu irratti qorannoo gaggeessuu irratti gorsa kennuu irratti yeroo kamiyyuu taanaan banaadha. Ogummaan waan hojjetu miti dhaabbata bilisaan socho'uudha. Qabxii keenyatti deebina. Isa kana boodatti deebina Moonenuus. Mata duree irratti mari'annu kun guyyaa alaabaa jedhee mootummaan Itoophiyaa wiixata darbee akka biyyaatti kabajeera. Waggaa 8ffaas kabajuu isaati. Guyyaa alaabaa isa kabajamu kana tongalii meeseenuma isaarraa kaanu akka ragaaleen tokko tokko jedhanitti alaabaan Itoophiyaa innarra magariisa keelloo diimaa jedhamu kun akkasin turre bifni isaa. Inni jalqaba alaabaa kan isheen qabatte bara 1897dha lola Aduwaa booda bara sana bara Minilik jechuudha. Inniyyuu kobaatti otoo walitti hin hodhamiin diimaatu ture isaa booda keellootu ture isaa booda magariisa innuu walitti hin hidhamne koba rarra'aa turanii ciccitaa sadan isaanii. Ergasii mootummaan Haayile Sillaasee faajjii isaa faana si'a 3 jijjiireera. Mootummaan Dargiis faajjii isaa faana si'a 3 jijjiireera. Mootummaan kunis si'a 3 jijjiireera. Halluun kun immoo bara 1897 dura faajjii Itoophiyaayyuu hin turre jedhama. Faajjii achii dhuftee warra Solomoon warra Israa'elii isaaniif kan bakka bu'uudha jedhamaa ture. Mee akkaataa kabajaa Itoophiyaa kanatti otoo hin dhufiin diimaa magariisa kanaa fi alaabaa Itoophiyaa seenaa ishee faana akka qoratteetti achi keessa waan hojjettuufatti federaalizimii keessa Moonenuus. Kanarratti maa jettaa? Argitee amma waa'ee alaabaa kana
keessumaa kan Itoophiyaa kana ilaalla yoo ta'e akkuma ati kaasuu yaadde kan isaan yaadan keessumaa mootummaan kunis haa ta'u namoonni turan alaabaan Itoophiyaa kan inni dhufe yookaan kan inni wal qabatu Aksumite Pireedii wajjinidha jedhanii kaasu. Bara jaarraa mootummaa Aksumii warra Tigraay jechuudha. Eeyyan hundeen alaabaa Itoophiyaa Aksumite Kingdomidha jedhanii amanu. Isuma ammaa kana yoo maragaa kana yoo ilaalte kanaa wajjin wal qabata akka Aksumite Pireedii bara sanarraa kaasee jira miti yeroo ammaa kaaleeffaa bara jaarraa torbaffaa keessa gaanfa Afrikaa kana ce'ee hanga Saawud Arabiyaa fa'aa bulchuu ga'eetti jedhamee seenaan haasa'amu hin jiru. Yommuu sanaa kaaseetti akka alaabaan Itoophiyaa kun kan inni jalqabee halluun kana eenyu jedhama? Kana eenyu jedha? Common sense akka kanaatti yaadama yeroo baay'ee. Itoophiyaa keessatti moo addunyaa irratti? Itoophiyaa tokkositti yaada. Garuu ragaan jirummoo bara lola aduwaa boodadha. Halluun saayyuu samma kana jiru miti garuu tartiibaan bakka sadiitti kan ciccite huccuu sadii diimaa keelloo fi magariisa bara sana jalqabee jedha ragaan barreeffamaan jirummoo. Isaan jedhanii wal fakkaata akka akkasiin qorattanitti. Agartee gaabbiin jira qaawwii jira amma yeroo baay'ee alaabaa kana Solomonic Dynasty wajjin wal qabsiisu. Maansaa Solomonic Dynasty immoo bara kam jalqabee jennee yoo yaadne yoo ta'e ilaali tureera. Amma Solomonic Dynasty kan inni jalqabe yeroo mootittii Saabaa as kan inni jalqabe miti. Kanaafi bara mootittiin Saabaa Israa'eliin deemtee daawwattee asitti presumptioniin jiru maalidha? Solomonic Dynasty amma kanaatti otoo hin dhaabbatiin dura Aksumite Pireediin ture. Continuation Aksumite Pireediitu gara Solomonic Dynastytti fide jedhanii kan amanan jiru. Amma gaanni kun yoo perspektiivii warra Noorzeern yoo ta'e iyyuu garuu akka daataatti si fayyada. Agartee yeroo wanta kana qorachuuf kaatu jechuudha. Kanaaf Aksumite Pireediin beezii alaabaa Itoophiyaati fudhachuu danda'utu nurra jiraata. By the way kan inni mootummaan kun xiyyeeffannoo kan inni itti kenne Itoophiyaan miliineemii boodadha. Isa kana booda itti dhufna maalii fi waggaa 8ffaa sareef kabajaa isa kana jennee gaafa laallu revisionist narrative yookaan immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun duubatti deebi'ee gaafa wantoota xiinxalu alaabaan kun hundeensaa Solomonic Dynasty caalaa iyyuu Aksumite Pireedii akka ta'e bu'uurri isaa Tigraay keessa akka ta'etti yaadanii booda akkas taanaan seenaan kun nu laallata. We made the history seenaa kana hojjetaniiru obboonni keenya maaliif nuti immoo delay goone yookaan maaliif deny goone wanta kana jedhanii akka isaan itti gara boodaatti deebi'anii bara 2000 kan isaan ragaan barreeffamaan lafarra jiru lola aduwaa booda kan alaabaan kun walitti dhufuu jalqabe. Inniyyuu lola aduwaa 1897 booda halluun tartiibaan otoo walitti hin hidhamiin jechuudha. Otoo walitti hin qabatiin bifti isaa diimaa ta'e ittaanee keelloo ka ta'e jalarra ka jiru garummoo magariisni hidhamaa ture wanni irratti. Isa duraa kan Solomonidha inni jedhamu kun wanta lama danaa baasa. Qorattanii bira geessaniittu isin immoo yaaduma Itoophiyaa keessatti warri mootummaa waan jedhaniif jettu. Lammataa immoo Itoophiyaan Israa'el faana Solomon faana hidhata qabdi jechuudha. Elaa asirratti das wanti beekamu nurra jiraatu maalidha? Basically alaabaan kun dura akka biyyaatti kan inni kabajamaa ture. Karaa charchiitti ture. Karaa Ortodoksii charchii kan inni dhufe hundeen isaayyuu bu'uurri isaayyuu maddi isaanii guddaan karaa Ortodoksii charchiidha. Alaabaan Itoophiyaa kun seenaanis kan beeku qabatamaatti wanti barreeffamee lafa jiru jechuudha. Garuu bulchiinsi ammayyaa agartee bulchiinsi ammayyaa gaafa jalqabu Itoophiyaa keessatti administrative wise kan inni modernized ta'ee lola adawaa booda bara Minilikii booda yoo ta'e iyyuu akka biyyaatti akka addunyaatti kan isheen socho'uun beekamtii kan isheen argatte lola adawaa boodadha. Isa dura Itoophiyaan hanga kana waan beekamtu miti. Aksumite Pireediin beekama dura akka seenaatti hin kaafne yoo ta'e jechuudha. Bara sana ammaa Itoophiyaa kan jedhu iyyuu hin jiru Moonenus. Haa ta'u Itoophiyaa kan jedhamu hin jiru Kiristaan Ayilaand Kingdom yookaan immoo isheen Noorzeern Paartiin amma biyya gara kaabaa jiru kun warra Abisiiniyaa jedhe. Absiiniyaanota. Absiiniyaa yookaan Kiristaan Ayilaand Kingdom kan inni jedhame jalqabaa kaasee akkaataan dhufeenya isaa bifa kanaan ture. Yommuu kana amantaan Ortodoksii kan inni biyya yommuu sana bulchiinsa yommuu sana keessa Absiiniyaa kan inni seene yookaan Noorzeern Part of Itoophiyaa ammaa kana kan inni seene jaarraa arfaffaa keessa ta'uunsaa beekamaadha. Bu'uurri yookaan hundeen alaabaa kanaallee charchii akka ta'ettidha kan inni amanamu jechuudha. Ammumallee amantaan waldaan Ortodoksii iddoo guddaa jaalala guddaa qabdi alaabaa kanaaf jechuudha. Kanaaf dhugaan jiru perspektiiviin garaagaraa haa jiraatu iyyuu malee bara 1997 alaabaa kana gara addunyaatti yoo hafidu bifa bulchiinsa biyyaatiin hafidu hundeessaa garuu duubni isaa garuu waldaa Ortodoksii wajjin wal qabatee Aksumite Pireedii wajjin akka wal qabatu bifa qindaa'anii yoo ta'uu dhabaatellee yeroo garaagaraatti jijjiiramni yoo jiraatellee kan inni itti amanus akka beeksisaatti Aksumite Pireedii akka ta'e keessumaa immoo
waldaa wajjin wal qabatee dhufuusaa qorannaan jirus ragaan jirus ni agarsiisaa jira. Soorsiin isaa eenyuun iyyuu haa ta'u warra saayinsii isaa barreeffamu jechuudha. Amma waa ta'u qulqulleessin biraa dabarru. Akkasiin amantanittis akka waaqota kaan ortodoksii jedha jettaniis bara Aksumaaytii irraa ka'ee jettu. 1897 dura garuu halluun diimaa keelloof magariisni alaabaa Habashaas yookaan biyya Abisiiniyaas akka hin turredha. Garuu mallattoo warra Solomoniiti jedhu. Kana jechuun Itoophiyaan qaama Solomonii waan taatee fudhattee jechuun danda'ama. Yoo akkas ta'e Itoophiyaa hundumatu qaama warra Solomoniiti moo akkam jenna? Itoophiyaan irraa moo? Egaa inni kun Itoophiyaan kun eenyu haalli jiru fakkeenyaaf amma alaabaa isaa ta'u naashinaal simboliin garaagaraa jiru kun Itoophiyaa bakka bu'a moo egaa hiika Itoophiyaa irratti walii galuu danda'u jiraata. Itoophiyaan eenyu Itoophiyaa keessa jiraata wantoonni mul'ataa jiran kun akka biyyaatti Itoophiyaa yoo bakka bu'an biyyi immoo lafa isaatii waan miti nama isaatii waan ta'eef eenyutu Itoophiyaadhas jedhutti si geessaa jechuudha. Kanaaf deemee wantichi maalidhaa? Konnoteeshinii isaa gaafa laaltu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti amma akkuma jette jijjiiramni garaagaraa jira. Hiikaan garuu fakkeenyaaf halluu diimaa jechuun Solomonik biyyaalistii isaa Haayile Sillaasee haa ta'u pirezidaantiin jiru maalidhaa? Waaqatu muude kan jedhu. Waaqni aangoo ishii kennaa waaqatti ishii muude uummata kan akka bulchuuti. Soorsiin paawarii kennaa waaqarraati kan jedhudha. Halluun diimaa. Halluun magariisni biyya lallistuu. Halluun keelloon immoo qabeenya qabna misoomuu dandeenya kan jedhudha. Hubannoon jiru ammumayyuu jechuudha. Kanaaf yoo akkaataa dhufaatii isaa laallee Solomonik daayinestii wajjin wal qabata taanaan dhuguma harka 100 keessaa harki 60 ol harki 80 olii karaa wajjin waliin qabatu jechuudha. Waa'ee ripirezenteeshinii wajjin wal qabata naashinaal simboliin jiru kun fakkeenyaaf Oromoo wajjin wal qabataa, Sidaamaa wajjin wal qabataa, Sumaalee wajjin wal qabataa yoo jette bifa kanaan hin qabatu. Gaaffiin qabu eenyuutti beekaa kana jechuudha. Kanaaf inni kun maal gaafataa? Seenaa deebisanii hiikuu redefining history wantoota jiran deebisanii sirreessuu gaafata waan ta'eef ammaaf garuu alaabaan jiru halluu bifoota kana sadan qabatee jira waan ta'eef Itoophiyaa bakka bu'amoo bakka hin bu'u uummattoota hundumaa bakka bu'amoo bakka hin bu'uuni waama beekamudha waan nama falmisiisu miti jechuudha. Garuu amma sirnoonni darban kun halluu isaas faajjii achirra jirullee amma mootummaan namta jiru kunillee siyaasa sadii jijjiireera. Dargiin sadii, Haayile Sillaaseen sadii, Minilik tokko. Mootummaan Adwaa'ii kun amma kan dheengadda kan kabaje waggaa 8ffaaf kabaja. Waggaa 25 aangoo irra ture waggaa 17 booda maaliif yaadate guyyaa alaabaa kana kabajuun? Maaltu dhalate amma? Inni kun gaaffii bu'uuraati. Amma wanti hundumtuu as keessa jira. Amma Adwaa'iin maalidha? Hubannoo inni alaabaa Itoophiyaaf qabu kunoo maaliif waggaa 8ffaatti kabaje? Yoo jennee hubannoo wanta baay'ee murteessaadha. Maaliif beektaa mootummaan kun already alaabaa jechuun maal akka ta'e hubateera. Fakkeenyaaf jechuudha yaadatte yoo ta'e bara 1991 ministeerri muummee duraanii waa'ee alaabaa kanaa ibsa kennanii turan. Maal jedhanii ibsa kennanii alaabaan just it is a piece of cloth hiika addaan qabu uffatuma citaa ta'e tokko amma kana wanta iddootti ilaanne amma kanaan rakkisu miti jedhanii bifattiin undermine godhaniitiin ture kan isaan haasaa. Maaliif ture yommuu sanaa beekte yoo ta'e pre-1991 political history biyya kanaa naftanyummaa wajjin wal qabata warra Amaaraa kanaa wajjin wal qabata waan ta'eef alaabaa kana laphee isaanirra garaa isaanirra kan jaallatan warra Amaaraa waan ta'eef isa sana cabsuuf jedhee akka istiraateejii gatii alaabaa Itoophiyaa gadi bu'ee ture bara 1991 akkuma dhufaniin jechuudha. Yaadatte yoo ta'e yommuu sana alaabaan naannolee fi alaabaan federaalaa wal qixa ture kan inni fannifamu ture. Isaa booda erga heerri tumamee booda wantoonni garaagaraa erga toora qabatanii booda bara 1996 waa'een alaabaa kana deebisanii reconfigure gochuun political meaning bifanii qabaatuun jechuudha. Halluun sun akkuma jirti ta'ee yoo minor change yoo jiraate iyyuu garuu mallattooleen achirra jiran embleemiin jedhamu kun bifatti reconfigure ta'een agarra. Isaa booda Itiyoo Eertiraa waarii agarra bara 1998 kaasee amma 2002tti kan jiru jechuudha. Egaa maal ture jalqaba jaalalli biyyummaaf jiru jaalalli alaabaadhaaf jiru gadi bu'aa ture. Maaliif Itiyoophiyaan diigamti jedhamee waan yaadamuu fi bargaining paawarii yommuu sana ture cimaa waan turee fi fakkeenyaaf abaawoon cimee jira, Sidaamaan karaa isaa cimeetti jira, Itiyoophiyaan bakka baay'eetti cichitti jedhamee yaadamee jira waan ta'eef lakki nagaadhaan mana tokko keessa biyya tokko keessa jiraanna
waa'een alaabaa kanaas waa'een siyaasa kanaas hangas waan nu rakkisu miti. Amma kanaatti ol kaafnee waan laallu miti. Jedheetu kan inni yommuu sana ministeerri muummee yommuu sana kan inni haasa'e bifa kanaan ture kan inni tasgabbaa'ee isaa booda waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa jalqabee waraana Itoophiyaa fi Eertiraa sun jijjiirama biyya kanaaf haala amma nuti keessa jiru kanaaf wantoota baay'ee bu'uura guddaa kan teessan akkamitti yoo jettee 1991 kaasee amma 1999 yookaan amma 2000tti akka lakkoofsa Oromootti jechuudha. Xiyyeeffannoon jiru biyyummaa irra otoo hin ta'in Oromoon waa'ee mataasaa yaadu, Tigiree waa'ee mataasaa yaadu, Sidaamni waa'ee mataasaa yaadu ture. Akka biyyaatti gadi wajjin jiraatu ture. Inni sun waraana sana keessatti rakkoo guddaa uume. Biyyi xinnoo nama Eertiraa geessu reef waggaa 5-6 kan hin turre deebitee Itoophiyaa irratti waraana bantee baay'ee deemanii turan. Achi gidduutti gaaffii maaltu uumame? Gaafii ture maalidhaa? Biyyoolessummaan fakkeenyaaf waliigalteen biyyummaa irratti jiru rakkina guddaa akka keessa jiru gaafa baramu isaa booda jarri walitti deebi'anii waraana sana akkuma ta'etti injifatanii bara 2001 akka lakkoofsa keenyaatti jechuudha. Isaa booda TPLF kun lamatti qoodame. Isaa booda naaraatiiviin baay'ee cimaa ture. Inni amma nuti ittiin bulaa jirru kun Itoophiyaaf bu'uurri kan ta'e maalidhaa? Redefining National History of Ethiopia kan jedhu yookaan immoo haaromsuu keessa deebi'anii ilaalu. Keessa deebi'anii ilaaluun kun wantoota baay'eedhaaf bu'uura ta'edha. Fakkeenyaaf guyyaan alaabaa biyyoolessummaa jalqabeera. Guyyaan militarii deeyinis jalqabeera. Dhiyeenyaa haa ta'u malee Nations, Nationalities and Peoples Day guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa kan jedhu jalqabeera. Immediately garuu waraana sanaa booda barkumeen Itoophiyaa kan jedhamu seenaa guddaadha. Barkumee jechuun akkuma jalqaba sii kaasee mootummaa kun gara gaafa aangootti dhufu Itoophiyaa jechuun waggaa 120 as biyya uumamtedha jedhee kan amanu ture. TPLFin isaa ta'u Addawaawiinis. Hubannoon isaanii maalidhaa? Itoophiyaan kan isheen uumamte umurii waggaa 120 Minilikii boodadha jedhanii amanu. Kana jechuun Itoophiyaa jedhamtu kuni waggaa 2000 hin turre jechuudha. Garuu gaafa duubatti deebi'een erga tasgabbaa'anii akka isaan hin baafne gaafa baran Amaaraa wajjin wal dhabaa dhufuu isaanii gaafa baran seenaa kana ofii isaanii keessa deebi'uu gaafa barbaadanii barkumee Itoophiyaa miiliyeem kan jedhu bara 2000. Mee asirratti wanta sadiin sinii kaasa. Tokko duraani alaabaan kun huccuudha jedhanii dubbataa turanii. Lammataa sabaaf sablammoonnis bara 1992 keessa waggaa baa'umfaa biyya keessa turanii waa'ee Itoophiyaa akka biyyaatti ilaaluurra akka dhuunfaatti akka hundumtu keessa isaanii eenyudha akka jedhu ilaaluu jalqabanii. Kanaaf lolli baadimmee dhalatee isarratti immoo gaaffii keessa gashee. Waan akkasii kana alaabaa kana kabajuuf isatu kaase jettu. Wal qabate fakkeenyaaf mootummaan kun otoo guyyaa alaabaa hin kabaja ta'e baruma 1991 irraa kaasee kabaja ture. Otoo hiikaa alaabaa kana akkuma har'aa kanatti kenna ta'e jaalalli alaabaadhaaf kennamu kun akkuma har'aa kan otoo ta'e 15-16 erga aangootti dhufee booda waa'ee alaabaa haasa'uun kabachiisuun hin barbaachisu. Beektaa ta'e seenaa keessatti fakkeenyaaf Ameerikaan kan isheen jalqabde bara 1777 akkuma bittaa garbummaa jalaa ba'anii kan isaan jalqabatanii amma ammaatti dhufaa jira. Biyyoonni kamiyyuu amma Saawus Sudaan kan isheen alaabaa ishee kabajattu guyyaamatti bilisa baateedha sii galeera. Mootummaan kun garuu bara 1991 aangootti dhufe waggaa meeqaa booda waggaa 17 booda kabajuu jalqabe. Amma kabajuun kun garaarraa ittiin amanne jechuudha akkasiin jettanitti garaarraa ittiin amanne erga ta'e fakkeessuudhaaf jechuudha yookaan immoo isatu jijjiirame akka sirni duraan aangoorra ture yaaduu isatu jalqabe yoo yaaduu jalqabu ta'e maaliif yaaduu jalqabe akka isaaniitti yoo immoo sababni biraan amma Oromoon faa akka Oromiyaatti yaaduu jalqabanii turanii waggaa jettu Oromoon immoo waa isaa akka Oromiyaatti yaaduu dhiisanii amma maaliif dhiisuu yaadan kanaaf akka alaabaa kanatti yaaduu qaban. Wanti nuti hubachuun nurra jiraatu amma waggaa 25 ture kana keessatti mootummaan kun iddoo lamatti qooddee hiruu dandeessa waa'ee mootummaa kanaa. Walumaa gala isaatti amala isaa hojii isaa yoo barbaadde. Inni gara jalqabaa state building approachidha jechuun gara biyya ijaaruutti. Fakkeenyaaf mana tokko keessa namni garaa gara ta'e jiraachuu danda'a gara jedhuutti afaan tokko qabaachuun aadaa tokko qabaachuun dirqama miti. Kan jedhu ture. Kanaaf federaalizimiin kan inni dhufe federaalizimii keessaa iyyuu itnik federaalizimiin kan inni dhufe kanaafidha. Federaalizimii sabummaa irratti afaan irratti eenyummaa irratti hundaa'u jechuudha. Nama hundumaaf iyyuu kan ta'u. Inni kun garuu qaama lama gammachiisu. State building kun yookaan immoo biyya ijaaruun nama lama yookaan qaama lama gammachiisu. Tokko warra bara 1991 dura karaa afaanii, karaa aadaa, karaa biyyummaa, karaa hundumaan fayyadamaa ta'an warra naftanyoota kan habashoota kana hin gammachiisu beekamaadha. Lammaffaan namoota arbaan poolitiksii yookaan immoo siyaasa magaalaa namoota hordofanii gammachiisu. Kanaaf maal godha mootummaan
gaafa duubatti deebi'ee ilaalu kaayyoon isaan qabatanii dhufan isaan rakkise akka siyaasaattis yoo ilaalta yoo ta'e 2005 guutummaa magaalaa keessatti kan inni mo'ame mootummaan kun at least kan inni mo'ame yookaan immoo kan inni baay'ee challenge ta'e qindoominni paartiin qindoominaa kan inni mo'ee mootummaa kana poolisii baay'ee gaarii ta'e poolisii baay'ee fooyya'aa ta'e qabaatee miti gaafa adda waa'ee wajjin wal bira qabne ilaallu heeras yoo ta'e karaa poolisiiwwan tokko yoo ta'e qindoominarra adda waa'ee wayya gaafiin qabu kun akka guutummaa biyyaatti gaafa ilaallu garuu qindoominatu immoo Finfinnee irratti haa ta'u magaalota gurguddaa keessatti maaliif yoo ta'e inni kuni siyaasni jiru deemsi jiru amma gara duubaatti deebi'aa jira mootummaan kana bareeda gara duubaatti deebi'aa jira kanaaf garaa isaatiin kabajaa jiru jechuu keenya mannaa mootummaan kun garamitti deemaa jira jennee yoo xiinxalle mootummaan kun amma feeziin lammaffaa kun gara biyyoolessummaatti gara neeshin biildiingitti gara saba ijaaruutti biyya tokko ijaaruu wajjin wal qabatee waa'ee naannoo yaadurra waa'ee waan akkasii yaadurra amma akka Itoophiyaatti yaadu alaabaa Itoophiyaa guyyaa humna waraanaa akkasii wantoota naashinaal ishuu ta'an wantoota biyyoolessummaa ta'an kan xiyyeeffachaa jira. Kanaafidha kan inni iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya kan isin jedhu. Federaalizimii kan developmental isteetii mootummaa misoomaallee kan inni wajjin wal qabata. Mee asirra itti deebina isatti booda dhufna waa'ee federaalaatti. Isuma alaabaa keessaa hin baane amma. Mootummaan amma waggaa kabajuu namootallee karaa sabaa himaa isaanii yoggaa dubbisan qondaalonni kan akka abbaa duulaa fa'aa waggaa haasa'anii alaabaan kun alaabaa jalqabaaf mirga sabaaf sablammootaa eegdedha jedhu. Hiikni isaan itti kennanis halluu fi faajjii achirra jirus isa ammaa kana waan akka addaa ta'etti haasa'u. Bara Minilikis faajjii turetti hiikni kennamaa ture. Bara Haayile Sillaasees hiikni kennamaa ture. Bara Dargiis hiikni kennamaa ture. Garuu sirnoonni kun hoggaa kufan hundinuu alaabaan sun ittiin fufne. Tokko hoggaa isa tokkoon qawweedhaan ari'uu hiika alaabaaf qabus akka biraatti itti hiikeetu alaabaa sana hiikee faajjii irra kaa'us hin jijjiira. Mootummaan kun si'a sadii jijjiireera akkuma siin jedhe. Dargiinis si'a sadii jijjiireera. Haayile Sillaaseen illee akkasuma. Kanaaf alaabaa kana sabaa himaaleen Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa akka jiran dhuguma saboonni gammadanii fudhataniitu irraa bu'aa argataniitu dhamoo maalirratti argatanii sabaaf sablammoonni fi ummatoonni biyyattii keessa jiran kaabaa makibbaatti bahaa madhiyaatti turre jiran gammadanii fudhataniiru na laallata keessattuu fargeera na calaqqisiiseera waa'ee koo naa ibsa jedhanii haasaa jiru maaliif dhiiga hedduutu itti dhangala'eera maqaa alaabaaf maqaa daangaa Itoophiyaatiin lafa hedduutti cabeera. Argitee inni kun amma mootummooleen garaagaraa gaafa jijjiiraman alaabaa kana bifa isaa maaliif jijjiiruun gaaffii guddaadha. Asirratti dogoggora lama jira. Tokko alaabaan mootummaa bakka hin bu'u. Paartii bakka hin bu'u. Alaabaan beezikaalii biyya bakka bu'a. Uummata bakka bu'a. Lammii bakka bu'a alaabaan. Amma gaasii sadii jijjiirameera innoo faajjii isaa faana Itoophiyaa alaabaan qabdu jennuure? Garasitti sii deemaa kan jira. Maaliifidha yeroo baay'ee fakkeenyaaf alaabaa tokko irratti maaliif waliigaluun dadhabame? Amma fakkeenyaaf amma otoo Samaayawiin aangoo qabatee alaabaan Itoophiyaa inni ammaa kun hafeetu alaabaa kan Minilikii wajjin wal fakkaatu qabaan agarteetti yoo ta'e. Amma otoo paartiilee mormitoota kan biraa aangoo qabatanii alaabaa kan biraa fidu. Maal jechuudha kun? Akka uumsuma irratti biyya kana keessatti mootummaa ammaatiin isaa ta'u mootummaa darbeen rakkoo wal fakkaataa jiru maalidha? Alaabaan akka mootummaa bakka bu'eettidha kan isa yeroo hundumaa yaadan. Hojiin isaan hojjetan illee yeroo hundumaa alaabaan akka mootummaa bakka bu'eettidha. Dogoggora guddaadha kun. Karaa kamiin yoo ta'u biyya kam keessatti yoo ta'u siyaasa kamiin yoo ta'u karaa seeraanis karaa siyaasaa haa ta'u alaabaan tasuma mootummaa bakka bu'u alaabaan biyya bakka bu'a uummata bakka bu'a. As keessatti karaa namaas karaa mootummaa dogoggorri hojjetamu kana yoo ta'e karaa lammiilees yookaan karaa namoota dhuunfaas al takka dogoggorri hojjetamu jira. Alaabaan akka mootummaa bakka bu'utti yaadamee kabajaaf yookaan immoo hubannoon namni alaabaaf qabu gadi bu'a. Deeme kan inni jalqaba sii kaase kanaafidha. Mootummaan kun otoo alaabaan kun kan biyya kana bakka bu'u kan uummata bakka bu'u jedhee kan fudhatu otoo ta'e karaa biraa immoo uummanni kun illee sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya kana keessa jiraatan illee alaabaan kun kan keenya jedhee otoo yaadu ta'e jalqaba ture kan inni kabajamu. Bara Haayile Sillaasee jalqabamee bara Dargii fufee bara kanas itti fufee bara dhufuus itti fufuu danda'u ture jiraatu ture gaabbiin jira qaawwee jira. Kanaaf uummanni laphee isaatiin fudhateetu alaabaa kana kabajaa jira jaallachaa jira. Inni kun gadi fageenyaan qorannoo nu gaafata garuu salphaatti beekuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf amma alaabaa amma kabajamaa jiru kana alaabaa keenya miti
alaabaa wayyaanee yookaan alaabaa Tigreeti kan jedhan jiru amma tokko karaa adda addaa cheekii gootee jechuudha. Saboonni kaanoo maal jedhu kan keenya miti kan jedhan jiru ifaa ifatti nuun bakka kan jedhan jiru. Inni kun maal wajji wal qabata ammas deemee hariiroo uummanniif biyyi waliin qabu. Biyyi jira uummanni jira. Biyyi qaama isaatii lafa isaatii uummanni immoo lafa sana keessa kan jiraatu biyya sana keessa kan jiraatu jechuudha. Hariiroon uummataaf hariiroon biyya gidduu jiru gaarii taanaan alaabaan biyya bakka bu'a waan ta'eef alaabaan uummata bakka bu'a waan ta'eef mootummaan kamiyyuu haa dhufu kamiyyuu aangorraa bu'u alaabaan hin jaallatama hin kabajama kabajaa kootaa jaalladhaa jedhanii amma kanaaf farsuun waan barbaachisu dhugaadha. Karaa isaanii irraa fudhatanii manni jaallataa jira kabajaa jira ni jedhamu kuni qorannoo mataa isaa ilaala garuu. Waggaa darbeeffaa alaabaan Itoophiyaa biyyuma keessatti waggaa gubatu mul'ataa ture biyya alaatti illee gubataa jira. Alaabaa mootummaa ammaas wayita fudhataa hin jirre kun alaabaa mootummaa Ihaadegiitii waggaa jedhamu ni mul'ata. Maaliif sabaa himaaleenis mootummaan kunis alaabaan kun akka isaaniitti ta'etti dubbataa jiru. Akkamittiin Adwaa'uun waggaa dargii kuffisee booda mirgoota amma argamame jedhan irratti walitti hidhaniitu dhiyeessudha alaabaa kana. Kan dargii waggaa xureessan kan dargii kuffise immoo isaan waan ta'aniif kanaaf alaabaan kun akka tokkotti keenyadhaan nuti fide jechuudha. Kanaaf akka ani Itoophiyaa miti kan Ihaadegiitii waggaa jedhan yakkan ta'u maaliif isaan mutu labsaa jira jechuudha. Dargiinis akkasuma jedhaa ture Haayile Sillaaseedhaani alaabaan Haayile Sillaasee gartuu muraasa kan bakka bu'udha jedhee kanaaf alaabaan uummanni cunqurfamaan fide isa kana dhadhee amansiisuudhaaf yaale. Kanaaf gara booda wabiin jira alaabaan kun mirgoota amma argamanii qabsoo kanaan dura godhameen argame kanaaf hankeenyadha jedhanii tikfachuudhaaf wabiin mul'ata Moninus. Ana gaama fakkeenyaaf siingal amma dhugaasaa yoo ilaalte fakkeenyaaf warri amma gatii kaffalanii qabsaa'anii alaabaa kana finne jedhanii yaadan wanta haasaan akkasiin haasaa mataanaan alaabaa isa kam qabataniitu qabsaa'anii alaabaa isa kam qabataniitu gatii kaffalanii gaaffii guddaadha sii galeera. Waan sammuu kee keessa jiru qabattee qabsooftee booda isa sammuu kee keessa jiru immoo waggaa 2-3 si'a 5 si'a 6 jijjiirtee booda isumayyuu immoo waggaa 17 booda hin kabaja taanaan gaaffii biraa kaasaa jiru. Amma alaabaa kanarratti gatii itti kaffalame namoonni alaabaa kanaaf du'an jiraachuu danda'u tarii isa kana gaaffii keessa galchuun hin barbaachisu. Garuu feeti isaan deemsi isaan ittiin alaabaa kanaaf du'an isa kamidha. Dhuguma immoo alaabaa isaa ammaa kanaaf du'anii tarii walqixxummaa sabootaaf sablammootaaf qabsaa'uu danda'a namni dhuunfaan isaa tokko gareetti. Isa kana keessaa fakkeenyaaf kufaatii mootummaa dargii keessaa namni keessaa qooda hin qabne sabni keessaa qooda hin qabne jira jedhee yaadu akka seenaan ilaallutti jechuudha. Garuu yeroo tokko wantoota jiran kana bu'aawwan argaman kana gara ofiimatti jallisuunis waan argamuuf malee alaabaa kanaanii mirgisaa sablammootaa eegameera akkas ta'eera wantoonni jedhaman kun gaariidha sadarkaa haasaatti gaariidha qabatama isaa dhugummaa isaa eenyutu beekaa uummanni beekaa namoonni beekan jiru tarii mootummaan iyyuu beekuu danda'a. Inni kun wanta kanaaf amma abdiin hin jiru jechuudha itti fufuu dhiisuudhaaf otoo mootummaan kun ka'ee alaabaan inni nama jiru kun itti fufuu dhiisuu ni mala jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jenne fakkeenyaaf amma paartii mormaa tokko biyya keessatti karaa seeraa heera fudhatee kan dorgomu yoo jiraate yoo jenne waa'ee siyaasaa hin beekamu sii galeera waa'ee siyaasaa hin beekamu waan ta'eef haa jennu Samaayawii naamu fakkeenyaaf Samaayawii paartii jechuudha paartiin Samaayawii yoo mo'e immidiyeetilii kan inni fidu alaabaa amma qabatee ittiin socho'aa jirudha. Gaaffii guddaan ani qabu fakkeenyaaf mootummaan kun alaabaa kana akka biyyoolessaatti hin fudhata yoo ta'e kan Itoophiyaatti jedha taanaan paartiin biyya keessatti amma gaanni kun tarii amma isa kana loojikii isaa kan saayinsii sanaasaa jira. Karaa kanaa mootummaan mirga namoota kaanii dhorkuutu irra jiraata jechuun otoo hin ta'ini alaabaan tokko biyya tokko Itoophiyaan biyya tokko taanaan alaabaa tokko qabdi. Qaamni dhufee gara aangootti dhufuudhaaf dorgomu kamiyyuu alaabaa kana fudhateetu heera kana fudhateetu wantoota fooyyessuun irra jiraatu fooyyessa akka seera isaatti jechuudha. Akkasumatti garuu amma Samaayawiin aangootti dhufna dhibba keessaa dhibba alaabaa mataa isaatti qabatee kan dhufu. Namoonni isa kana hin fudhatu moo hin fudhatanii hin gaafatu. Naagala. Kanaaf amma alaabaan kun ani inni aangoorra turu hanga mootummaan kun jiruttidha yoo jenne dhuguma gaaffii hin qabu alaabaa kanaaf warri wareegaman jiru jetteetta. Alaabaa kanaa waa wareegamaniif alaabaan kun kan Itoophiyaa hundumaati jechuu dandeenyaare maaliif kan alaabaa kanarratti otoo qabsaanii kufanis lakkoofsan qabani.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma alaabaa Itoophiyaa irratti xiinxala dargaggoo Mooninuu Sundarraa kennu hin xumuramne. Bakkuma madhaamne irraa torbee itti fufna. Amma sirba kana sin affeereen jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii imalaa har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurree jirra. Waan nu caqasaa turtaniif galanni keessan guddaadha jecha sirba kanaan hanga torbeet haalaaf bakka gaarii keessa akka nu turtan hawwuudhaan nagaatti kan isin jedhu an Dassuu Duulaati. Nama na alfa kane fatti haadha mana.
Sometimes